السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمدوتا في جالة مدوتا أردفتوتا هذا جافر كم نجا فيا قاري جرتني نقوم نجا كيسني مجنجا تعتني الربا كأجر أما والله فيديو دائما أنا أرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. باين تلقامي دائما كوني هذا كبدي هذا التي كبدي نمجت سيسا namni tokko hamma fedhes yoo rakkate ilmoo ofii daa'ima sabiyyii hagartii tana daa'imni kun billaa waggaa yoo meeqa yoo guddate waggaa 13 12 daa'ima sabiyyii hagartii tana garaa jabaate mana arabaatti biyya arabaatti wallahi namatti dhagahama. Ijoolleen hedduun ani yoo biyyaa bootan anga'u ani yoo biyyaa ga'u agaruma ga'a no wallahi kijiba yeroo sanitti amma malee yeroo sanitti umriin kee waggaa 15 taate itti dabartee giddiin boottee lufta. Maaliif jennaan dhufne nulleen daa'imummaatti biyyaan ba'a. Garuu nama fedhe haa ta'u umrii 15 gadi biyyaan ba'an yeroo sanitti jecha. Har'a garuu daa'imni tuni wallahi natti dhagahame haadha qabdi jedha daa'imni tuni haadha isii deette qabdi. Maaliif jennaan daa'imni kuni dhugaa waggaa 13 hungeetti araba sanuu arabni ta durii fi ta ammaatu adda bari ijoolleen amma lafaa dhufaan kun ijoolleen amma lafaa dhuftee guddataa jirtu wallahi ta duriin baay'ee tokko adda garaan nyaatte wallahi garuu wanni biyyaa nama baasu rakkoodha namni kamuu yoo biyyaa bahu rakkatu malee biyyaan bahu. Kijiba jecha namni quufarratti osoo jiruun isaa haalli isaa mijaatu biyyaa ba'u hin jiru abadan namni tokko rakkateetuma biyyaa ba'a garuu yooma sanillee maantiri wallahi daa'imni kun akka garaana nyaattetti inshallah rabbiin wallahi haadha bira haadha madaamii akka haadhatti isii kunuunsitu akka haadhatti isii qabattu bira isii haa galchu. namni rakkatu malee ilmoo sabiyyii hagartii tana biyyaa hin baasu jecha wallaan baay'ee garaana nyaatti maadire yani akka ilmoo kiyyaatti garaana nyaatte daa'imti hagartii tana daa'imti hagartii kana geettu biyya arabaatti mana arabaatti maadire wallahi ikabdaal bataam ay rakkoo tana wallahi waa rakkoon nama goone hin jiru وانت ركونا من قول الجرو والله العظيم أي بيكينا يا رب جرو بيكينا كان نور جيري وواق أبا برنامني أما أبا أكميتي هذا أكميتي جتون هندن دام ما أعرف جنة جريني بيكينا هنو كارجيثا نمني هندو مي أسيتو بيا بالبلا فركيسا نبسا نمني هندو كني جرو متي مالي كني جرو لك جرو نو gara keessaa bannu dhabne maal gootanii galtan kan isin hin jedhu malee biyyi keessanii kuttaa galaa namni jedhu hin jiru. Hatta yoo ati ni gala jetteeni namni isa ajaa'ibaayyuu akkamitti namni biyya kanatti galuuf deema namaan jedhani. Kana jechuun maatu kana nama godhe jiruma. Duraan amma yeroo an biyyaa ba'u sanii akkanaa miti jiruun haganan qaalofne jecha. Wallahi amma yoo anni jedhani Itoophiyaa keessatti birriin dhibbaayyuu homaa siin bittu homa argitee zambiila qabattee magaalaa yoo baate yoo xiqqaate kumaa oliin zambiila sanuu hin guuttu jedhan waa xiqqoo bittee dhufta wallahi baay'ee namatti dhagahama edda manaa banan immoo Itoophiyaatti argee kan gabayaa deemuuf argee wallahi edda manaa ban Itoophiyaatti argee magaalaa deemee kaarotii gommana gurraacha kabituun argee wallahi kaarotii fi gommana kan namitti itti eebbisi jedhuun argee namitti wayiitii gabaatti akkasitti gabaattuuf argee achumaan immoo akka waan argee wayillee jiru wallahi na ajaa'ibsiise amma edda maali amma reefun kana rafee of argee
باينة أقامي دائما كان لالي والله العظيم نتي أقامي كان جتشون بر yeroo tokko waggaa 13 dura mana namitti kanaa yeroo dalagu akka mana namitti kanaa galee mungkin ji'a 3 ji'a 4 booda moo ji'a 5 ji'a 6 baay'een turre wajji gadi baane beektanii yeroo gadi baanu mana eessa dhaqnee mana hiriyaa mucatti dhaqnee mucalli Itoophiyaa takka jira warra walloo kana mucattiin baay'ee xiqqishuudha qumatitti immoo haga malee dheeratti وفيو أجلال تفول سجولي دائم سبيه وجايون اتجيتي بيته متسقبايت ومجو عرباتي مالي فكنا اتجيتها منو دائما سيقريثين أركيثا ما اتجيتا جنان هقر إيرتنا إيريني مرتيسو بريجري فكانت أولالتا مجون تنقودو سفكات جنان آيتي كوتاونين بيكا بر حدا اندو بسنا حدا اللي والوينا باللي والوينا لانجت هاتي سيبي عربات ترتبا زوبي مجتي هاتي قلا مجون ديهم مالي جتين افتنا فكاتي mucoon suni hingaafadhe afaan Oromiifaan beekama maaliifamale bannaati saattu ashi jedheen sinishno nigarii jedheen ani rajim neenyin jiir meetinishno aqaloo nigarii jedheen 14 mateen onaan jette wallahi rifadhe homaan jenneen እናት አባቴ ልሽም ጅናን አረናቴ እዚህ ሳውዲ ነበር የምሰራው ተሳፍራ ሷስ ተሳፍር ነው መጣው እናትሽ አባትሽ ያዩ ለቀቁሽ አሁን አንጀቴ ረቢን ጎሌ ወረጋሪ ብረገልቴ ዱርባ ተከቴ ሰምብቻ ቀፈኒ ሱኑ ባኤንቱ ረቢን ራሄሩም ሲሴ ማነ ሰንደለገቴ ጀቻ ሙጮን ሱዮ ጥቃቲ ገሮጋ ቱርሙ ሰዴት ደለገቴ ገልቴ አርጊተኒ ዳይም ሰብዬ ጀቻ ከነ መጎዱ ረኮቱ ነመጎዳ namni rakkatu malee ilmoo fi biyyaan baasu maa dhuftee jedheen mallaqa haati yadaleedee galtee lafa bitannee mana irratti ijaarannee waan ittiin hojjetan dhabeeni sila haadhati yadhufaati yemmoo ulfataati dhufuu dandeenye naan jette achi haga siyaasillee waluma dubbisaa turre haga siyaasillee yoo dubbisu haati garuu haati waan biyyaan baadhan dhabdee beektuuf maal gootee daa'imatti sanii wallahi lafa bittee mana irratti ijaartee fi waan dalagattuun hunda qopheessitee fi waggaa 7 ofii ogeettu daa'imni waggaa 14 irratti 7 yoo idaatamee qaree waggaa 23 akkas ogeettu hin galtee heerumtee jechaadha heerumtee ilmoo argattee akkasiis biyya arabaatti hin deebinee naan jette argitanii akkana durba meeqa daa'imummaa akkanaa kichuu kanaan biyya baatee osoo ilmoon argatiin qabritti galaa jirtu osoo biyya ambaa akka shaamatti baytee nama gargaartu ani ma jecha najibbisiisu keessaa beetanii wallahi alazim abbaa feete inshallah abbaa feete gargaar firakee ta'ee naman baatee markaz irratti ta'ee maal irratti ta'ee wallahi wabillahi gaafa ati rakkatte namni tokkichi si bira dhaabbatu hin jiru ani yoomin arge beetanii gaafa tokko warra kanaa wallolee osoo ani niyyatiin osoo ani ittiin qophaa'in namittiin akka gara biyyaa galtu barbaada jette wallahi ni rifadhe achi ganaa isii fi namichi wallolanii walittoonni jedhanii ana mana teessisan kanaafu gaafa sanii huma tikkeettitiif jecha nama meeqa dubbise waan meeshaa kan ergadhu waan tikkeetti hin qabu waan birrii Itoophiyaa akkaawuntii kiyyarraa hin qaba isinii kenna bilis na liqees wallahi nama meeqa dubbise nam tokko saree moo nama naan jedhu maal jedha namni kun ara anin qabu warra biyya biraa an hiriyoota osoo gaafadhaniin garuu biyya biraa an ka jiru Suudiidha warra Suudiitti misilaa waan tikkeetti kasi ergu waan asitti fayyadamtu malee waan biyya biraa maal si godha gazaan namni maruu yoo gaafate an dhihumatan akkana godhe an dhihumatan akkana fide wallahi hiriyaa lubbuu haga feetetti dhiyaattu gaafate rakkate sin gargaartu yoo rabbiin si bira dhaabbate malee wallahi lazim yoo rabbiin kaaliqaa si bira dhaabbate malee namni tokko si bira dhaabbate hin jiru ijoolleen biyyaan baa dhufnu mallaqa kenna kaanitti illee facaafne harka qullatti kaafu yeroo baay'ee nu jecha yeroo baay'ee nutu harka qullatti hafa kanaafuu biliiwwan kiyyaa wallahi lazim hamma feete yoo ta'eeyyuu mallaqa kee harkatti qabadhu kalas kayoo duraa gowwoomte balleessitee akka argite fixe garuu amma muciyyoo takka idduma tokkotti baranna duraan
yoo nama gargaartu akkasiin nama gargaartutti in dhabamte beekanii imoo guutumaan guututtuu waatsaappii imoo bilbilatti bilbilanii mucoon guutumaa guututtuu cufte an feesbuuk asiin beekaa deemee sila maal taatee baddee maal taatee maa kanatti baddee jennaan indeenaan jette habibti jetteen ebaluu rakkatee gargaarii markaza irratti akkanaa malee namni gaafa rakkadhe na bira dhaabbatu kan jiru jette dhibamee namni tokkichi nattuu bilbilanii rabbi si hafeessu naan jedhan hin jiru jette wallaahi gaafsan hunu waggaaf deemti imoo jettamu waatsaappii jettamu maaliittisiyyoo jettamu ofirraa guutumaan guututtuu cuftee mun amma yoo dhengada gaafadhu amma na bitadhe naan jette adaamatti lafa bitadhe lafa kaartaa pilaanii qabdu bitadhe garuu waan irratti ijaaruun hin qabu ammallee akkanuma dalagadhaa jette argitanii haadha ofii malee abbaan qabdu bitaara Oromoo bileewwan ofii gargaaraa jirti abbaan isii immoo jaartii birallee fuudhee irraa du'ee sallamaa walitti gargaaraa jirti ijoolleen masaanuu hin jirti shammuu jahaa obboleeyyan wajji dhalatee hin jirti kana hunda isima gargaara guutumaan guututtuu bilbila su'uudii kan duraan qabdu hunduma isaa jijjiirte naa kenni jedheen bilbila kee maal godhuu heddanaan jette naa kennu didde wallaahi minaa kenni bilbiluma kee jedhe abadannaan jette annam tokkotiin kennu bilbila ka bitadheef sawaa bitadhe haadhuma kiyyaa fi ijoollee nagaa gaafatuuf jaarsa kee nagaa gaafatuuf malee abadanii kennu naan jettee na didde argitanii akkanatti jijjiiram namni qalbii godhatee dafee of jijjiire namni of hin jijjiirin asittillee ebaluu yoo rakkate gargaara inde ani bar wallahi nama yoo ani waan fedhe nan dubbisne jira garuu gaafa birrii barbaadanii gaafa namni rakkate gaafa maali ta'e baqa zeetoo kenna nagaa jirta nagaa qabda fayyaa dhalaan jedhan gaafa rakkatan gaafa kaan immoo jiraa kiyyaayyuu hin yaadatan wallaa obboleewwan kiyyaan gowwoomina wallahi lazim hin gowwoomina arra gaafa humna qabdan arra gaafa biyyaan baa jirta yoo birrii oliin kaayyatin gaafa galtan harka qullaa galtan ammallee immoo maal arkee muciyyoon tokko asii galte jedhani suuduma kana waggaa meeqa dalaydee birrii baay'ee qabdi jedhan birrii baay'ee galti garuu muciyyoon ufa gaafa galte saniiti manuma yaalarra deemti jedhan dhibeedha maaliifii hin nyaatu hin dhuyidu kalaas kunis dogoggora guddaadha namni mana namaa dalagu namni biyyaan baa dalagu dirqama nyaatu qaba dhuguu qaba dirqama of tajaajiluu qaba maaliif jennaan nyaatu malee dalaguu hin dandeettu wallahi nyaatu malee dalagaa ambaa hin dandeettu dirqama kee nyaatu qabda dirqama kee of eeguu qabda akkas obboleewwan kiyyaa wallahi ani daa'ima tanaa maadri wallahi alazim rabbumaan isii haalaafisu wanni biyyaa nama baase wanni haadha fi abbaan isii garaa hidhatanii isii sana daa'imsa biyyee sana biyyaa baasaniif rakkoodha surakatu baasanii biyyaan baasanii inshallah rabbiin rakkoo san keessaa isaan baase daa'ima kana siisee nagaan isii haa galchu daa'ima kichuu wallahi daa'ima kichuu